Daawwannaa Ministirra Muummee Dr. Abiyyi Ahimad giddu-gala bahaatti taasisan ilaalchuun United Arab Emirates Ambaasaaddar Suleemaan Daddafoo waliin turtii taasifnee jira. Ambaasaaddar daawwannaan Dr. Abiyyi Ahimad mirgaa fi kabaja lammiilee eegsisuuf hojii guddaan kan itti hojjatame akka ta'edha kan himan. Mootummaan biyya kana lammiiwwan Itoophiyaa biyya kana seeraan ala jiraatan martinuu yeroo gabaabaa keessatti gara seera qabeessummaatti akka deebi'an gara seera qabeessummaatti deebi'anii hayyama jireenyaatii fi hayyama hojii argatanii akka hojjechuu danda'an kan barbaadan gara biyya ofii adabbii malee waan seeraan ala biyya kana keessa turaniif utuun adabamin bilisa ta'anii dhiifamaan gara biyya isaaniitti akka galan ka biyya ofiitti galuu hin barbaadne ammoo asumatti hayyama argatanii hojjetaa jiraachuu akka danda'an murteeffameera. Lammiilee seeraan ala jiraatan karaa seera qabeessatti fiduuf hojiin guddaan kan itti hojjetame akka tures dubbataniiru. Seeraan ala uduu gaa'ilaan qabaanne gaa'ilaan alatti ijoollee baay'ee dhalanii ijoollee baay'eetu seera malee biyya kana keessa jiraata. Amma ijoolleen kunis bilisa bahanii seera qabeessummaa argatan jechuudha. Ijoolleen kun hin baratanii mana barnootaa deemuu hin danda'anii seeraan qabanii mana yaalaa dhaqanii yaalatanii tajaajila adda addaan argatan. Maaliif biyyi kun sisteemaan jiraata. Ati mana barnootaa seenuuf eenyu akka taate beekamee biyya kanatti beekumsa qabaattee eenyummaa kan kee waan ibsu qabaachuu qabda. Ijoolleen seeraan ala kana argatan mana yaalaa dhaqanii dahuu hin danda'an birri keenya ijoolleen keenya. Maaliif seeraan qaban isaan seeraan qabani ijoollee haga waggaa 12-13 umriin isaanii ta'e haga mana barnootaa seenuu danda'anii hin jiran. Seera biyyaatu hayyamne waan ta'eef. Kanaaf murtii kanaan ijoolleen kunis bilisa bahanii yoo barbaadan maatii isaanii wajjin gara biyyaa galu yookaan ammoo seera qabeessummaan biyya kana keessa jiraatu jechuudha. Dhaabbilee amantaafis iddoon ayyamsiifameera jedhan. Bataskaanni Ortodoksii waggaa 15 ol lafa bataskaan itti hojjetu gaafataa ture. Hayyamni yoo kennames murtaa'ee garuu lafti harka hin geenye ture. Muummichi Ministirraa gaafii dhiyeessaniin yeroo gabaa keessatti lafti kun adda bahee ofishaalii xalayaan nu barreeffame lafti hammana gahu bakka kanatti isin hayyameera ka jedhu nu gahee jira. Kunis injifannoo guddaadha. Warri kiristaanni amantaa Pirotestaantii illee akkasuma gaafii akkana kana qabanii kanaafuu kunis naannoo Expo 2020 jedhamu sanitti hayyamamee jira. Koominitiin keenya mana barnootaa hin qabu ijoolleen afaan ofiitiin barachuu hin danda'ani. Aadaa ofii hordofachuu hin danda'ani. Kanaafuu gaafii muummichi ministeeraa dhiyeesseen mootummaan Emireetii ammallee lafa mana barnootaa itti ijaaran kennanii jirani. Lammiileen naamusaan biyya ambaa keessa jiraachuu akka qabanis dhaamaniiru. Namni keenya seera kabajuu qaba. Naamusa qabaachuu qaba. Aadaa qabaachuu qaba. Manni keenya hattuu miti. Manni keenya aadaa qaba. Sabaa sablamii hundinuu aadaa gabbataa qaban. Namni keenya as yoo dhufee jiru ammoo hojii durruyyumaatti bobba'a. Lammiin biyya biraa ka hannaan shakkamu baay'ee hin jiru. Nama keenya ka shakkamu. Dubartiin hojii hin barbaadamne irratti bobbaatu hojii dubartii teenya baay'inni isaanii. Darbee ka biyya biraatti yoo jiraate keenya baay'inni. Kanaaf kabaja nu dhabsiisan. Biyyallee mootummaallee uummatallee kabaja dhabsiisan. Kana waan ta'eef namni keenya ka as jiru ta'ee ka ufafoo dhufuu barbaadu naamusa eegee aadaa ofii kabajee akka aadaa ofiitii fi akka aadaa biyya isaaniitti of eeggatee jiraachuu qaba jedheetiin aman.